waraanu majaarraan gartee abaa'oo jalqabaa kanarraa waraana jiddu goleessaa jedhanii kan ergame jiddu goleessaa Nyaatame hawaasa hoggaa ol gahu nama tokko turraa hafee lubbuun gale. Jala kanatti goda jalachi keenye madoo fuudhanii jaarraa gartanii jaanii hoggaa mucaa gaafatan. Ishee nama keessanitti jaarraatti hima. Ibiddaan guban mucaa san tuu jennaaniin. Ibiddaan marsanii ibiddaan mukarra cabsanii guban. Ajjeechaan isaaniitun isaan lachuutu maaliif guyyaa leencoon dhufu taati san dura maaltu oobsa kanneefi guyya san oobsa dadhabsiisee wanni nuti 1985tti saboo nuti isaa baa'u kuni isaa baa'u ja walfin ummanni keenya addanuun beeku walin nu qaceelcha hoggaa nuti asiin achi kunne nu jala ergan lollita hogganni meeqa dhumaa be waraanni meeqa dhumaa be baaroo qofaa miti namni dha'uu deemu leencoollee dha'uuf deema akka gartee leencoon himutti baaruun akeekee guujuu maali wanni gartee hangasitti tarkaanfii badoo tana fudhachiise wallola dhuunfaa haasawaa saniiti moo ilaalcha siyaasaa garaagarummaa gartee qumaara siyaasaa taphachuu deeman juu kana haasuu barbaadeeti. Akka beekamutti murni adda bilisummaa Oromoo Juukunfaan yeroo hedduu hoggana isaanii warra jajjabaa isaantu nyaataan warra akka araarsoo wadaayifaadhaan if keessatti warra ilaalcha jajjabaa qabu. Gaafatama alaa godhanii gartee Finfinneetti leencoonfaan muudanii waan biraa dhiisi maaliif qabsoon Oromoo tun akkana bakka lama baatee namni Oromoo maaliif wal nyaata maaliif furmaanni hin jiru maaliif waliigalteen godhamuu hin dandeenye waan jiru nama gaafatuun fedhan. Ifumaaf wal fixanii jaarraan jee dubbii sanirraa onni na dhaabbachuu gahee jee leencoon kitaaba isaarratti. Amma damma isaan maaliif asii bakka hin qabne tan diigaa jirtu hoo hadiigaa jiru eenyu. Gadhufe kana qumaara siyaasaatii kuni biyya alaatti deemuudhaaf tooftaa deemuu deemaniini kun qumaara siyaasaa isaaniitti isin beeytanii. Tuffi yeroo sani jarri sun jaarraa tuffaturraa kan ka'e wantoota haasawamu waraana keessatti haasawamu waan ati hanga irratti itti if qaanfatta. Waan jettu leencoo maaliin dhufe waan jettu baruu barbaada. Jeneraal Demisee Bultuu bara sanitti Harargee ture. Soddaa baaruudhaati. Jara kanaa wajjin jechuun baaruudhaa fi magarsaa bariifaadhaa wajjin harka bitaa harka mirgaati. Viidiyoo takka irratti yoo agartu taate akkasuma wanni tun dhokattee turte ani gurbaa badoo dachaas dhawe hawaardiyaa jedhamu. Nama waardiyaa jedhamu nama qaamaan beeku. Irraa maayyitti baaraga guyyaa sanirraa siyaasaa bilisummaa Oromoo keessaa bahee baqatee baqattummaadhaan Soomaaliyaa dhaqee Soomaaliyaatti wal agarre. Moosisaan Silloo kun Soomaaliyaa ture rabbi rahmata isaaf godhu gaafuma sanii mazraa waan jaan ooyiruu Somaaliidhaa qotanii jiraachuuf jecha ooyiruu qotaa jiraachaa ture. Ooyirota san keessatti Moosisaa Silloo achitti wareegame duuti isaa kan ooyirota keessa wareegamu anaachi yeroo san Somaalee jiru laydaa busaadhaan nyaadhamee busaan ooyiruu keessatti kajoolleen ooyiruu wajjin dalagan achitti awwaalte achitti waajjira hargee isaadhaa gannatitti duuti Moosisaa Silloochiin nu dhufte xiqquma dura anaa biyyarraa dhufee achi jiru achi dhufee wal agarree achi gara ooyiruu isaanii dalagaa isaa kutee jechu nama qaamaanis akkasitti arkee beeku jechu joollummaarraa is ijaannin beekee jechu anisa joollummaarraa gaafuma yeroo duraa sanuu nuu daa'immanii waraana bilisummaa Oromoo hidhatee yaa'u warra jaarraa wajji yaa'u warra jaarraarraa naafne keessaa tokko isa jechu achumaan egaa waardiyaa eeyduu waajjira koree tanaa political military commandii dhaaba kanaatiif waajjira eeyduu amanamtuudha jechuudha. Namni gaaddisa sanitti hafe yoo bakka amma badhoodhaa fi baaruunfaan itti du'an tanatti walga'iin duraan deemaa jirti. Leencoo lataan faan achii hin turre. Kuni waan galgalaa ganama jaarraa abbaa gadaarraa dhagayaa guddanne jechuudha. Hin turre guyyaa baaruun faan du'an dura guyyuma san dhufe ganamuma san dhufe jechuudha. Magaalaarraa dhufe. Sandura durui baharuu fi damma isaan faan baatii 7-8 wajjin gara maayaa qalloo kana arruma dhufan malee
gara duubaa bookeedhaa fi raammisii fi duuba san jaajafaa turan jechu san dura ji'oota hedduuf gamas hojii turan. Qorri dhaabaa tokkos achumatti jaajatti geggeeffame. Gara bookee san turanii jechu ammumaan tana dhufanii fiifuu gara maayaa qalloo kana hin turre eega dhufan ammuma dhufan. Wanni namni hubachuu qabu takka baharoodhaa fi wanni nin akka ummanni Oromoo akka sabaatti beekuu qabu waan kanarra namoota yuun dhagayaa jira rakkoo qabanii badhoodhaa fi magara Dammaisaa fi Baharuu jidduu rakkootu ture maali rakkoon maaliif dubbiin tun taateen tun guyyuma leencoon dhufu ta'a namoota yuullee tokko nin dhagaya waan kana xiqqisho keessa seenne waan kanarraa xiqqoo dubbachuun hin barbaada. Lakkii rakkoon duraan turte ji'a 7-8 dabre kana keessa hanga gamas gara bookee waliin turan jaajaa waliin turan hanga dhufa amma dhufanii kanatti rakkoo yeruma dheeraadhaa jara lamaan kana jidduu turte Dammaisaadhaa fi Baharuu jidduu. Rakkoon jirtu rakkoo ilaalcha yaadaa fi ideoloojiidhaati. Wanni namni beekuu qabu laal bakka tana. Yeroo hagana isaa wal morman kana ji'a 8 kana leencoo la taasuu hin jiru. Telefoonni hin jiru. Telegiraamni hin jiru. Waan namni Oromoo beekuu qabu. Haqa tokko barbaaduuf cubbuu takka dalaguun hin qabnu. Wanni namni Oromoo beekuu qabu laal. Yeroo sanitti telegiraamni hin jiru. Neetwoorkiin namni waliin hordofu hin jiru. Telefoonni hin jiru. Namni wal dubbisuudhaaf waraqaadhaa walitti erga karaa nama amanamaadhaatiin waraqaan katabamtee lafa meeqa qaxxaamurtee ergaa jabduudhaan waraqaan deemaa dhuftu. Laaliga wanni namni communication ammumaan tana godhee waa balleessuuf walitti xaxan leencoon faan achin turree jechu yeroo jarri baatii hedduu tana keessa wal dhaba yaadaa kana qaban wanni kanuma lafumaa kee guyyuma tokkotti sa'uma takkatti akkanumatti hin jiru. Yeroo dheeraadha yaadaa wal mormaa turan. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa quba qaba. Hooggansi jiru hundinuu bookeen haraa Suufiyaan Hassan namuu quba qaban. Hooggansi dhaabaa kayroo sanii hundi isaanii bobbaasaa ni beekan. Hundi isaanii ni beekan. Yaadaa wal mormaa turan. Mormiin isaanii jabdu gadi buuteeti gaaddisa taa'an hundaa wal mormuu wal himachuu kunis kana gabaasuu kunis wal gamana walirraa haasa'uun ni jiraami. Jaarrattis hoogganoonsa akka Suufiyaanittis akka barreessaa dhaabaa bookeettis itti gamana wal himaa turan. Hooggansi jaarraadhaa immoo waan tana hin ulfeeysine tokko irrattis dubbii busheeysuu hin barbaanne ni sobdanii kijibda jechuus hin barbaanne isuma tanaan tarkaanfii takkas fudhachuu hin barbaanne. Wanni amanu hooggansi dhaabaa kun baaroonfaan ta'anii qabsa'uu kan barbaannee fi wanni beekan jechuudha. Jalqabumarraa akka dhufeen barruun obboleeysi Baharuu Tumsaadhaa qees guddinaan barreesses joollee tana nuu taqabbali nuu tiisi nagee isaanii nuu tiisi ala deemuu barbaadanii nuu geggeessi. Nagee isaanii nuu tiisi nuu geggeessanii waraqaa jettuutiitu qees guddinaa Tumsaa biraa jaarra dhufee jira. Yoon wajji qabsa'unis yoon qabsa'u ta'uu baates isaanuu heeysummaadha ni dabran ni geggeessina mee qabbanaawaa dubbuma mataa adda qaqqabuu garte mataa adda qaqqabuu malee serious taaniin fudhanne ammoo nama hundarra beeyta isaantu wal beeka ammas riyaalitiin dhugaan jirtu isaan shaggarittis durumaanuu xiqqeenyarraa ijoollummaarraa guddinarraa wajjin barachuurraa sadarkaa hunda wal beekan yaadaanis wal beekan ideoloojiinis wal beekan akka gaariitti tolchanii wal beekan. Badhoon yookaan Dammaisaan hin amanne dhufa isaanii kana waa lama qofan lakkaawa inni waa lama qofan lakkaawa. Nu gargaaruuf adda bilisummaa Oromootiif tumsanii beekumsaaf dandeettii qaban dhaaba kanaaf oolchanii nu gargaaruuf odoon tahin waa lama xiyyeeffannaa qaban nu diiguu dandeenyu balleessu facaasu dhaaba kana. Kana ta'uu baatu dildila nu godhatanii gara biyya alaa dabru. Yoo dhaaba kanarra dalaguu hin tahin nu wajji dalaguuf tasan dhufne
yaada juu dhibbatti qaba jechuudha badhoon akkana yaada waan jara kanarra ammas akkanuma yaaduu qofa odoon taane waan namni Oromoo beekuu qabu waan kanarra maaltu ture waan juurra akkanuma yaaduu qofa odoon taanes ololaatu waraana keessaa xiqqoon deemaa ture yeruma tanatti yeruma gabaabduu tanatti akka jaarraan hooggansa adda bilisummaa Oromoo khawalii galaan ta'in ajajuma waraana bahaa qofa akka taate ololaan waraana keessa deemaa jira hoogganni adda bilisummaa Oromoo eessa jira yoo jaamu gola jira huma jaama gola tana waan ta'e namni hin beeku waraanni kun hin beeku jara dhufe kana waraanni bilisummaa Oromoo katti dhufan kun yoo lubbuma tanan kannineef yoo taate achi sadarkaan jara kanatti ilaalan arra milkooyinne qaabsoon bilisummaa Oromootu arra milkooyte namni jara kana rabbiin jara kana harkannaan bilisoomne beekanii jara kana gaa mataarra kaayachuu dhiisanii yoo akka sayyidaatti lakkoone jechuudha ergamtoota rabbi biraa dhufettu sayyidii rasuulattu yoo jara kana lakkoone jarri murni adda bilisummaa Oromoo keessaan dura jiru kun hagas takka jara kana jaalatan waan itti lakkaawaman ani hin beeku sadarkaa fi agabanii isaan nyaachisuu irratti laal akkana barsiisa waraana kana jaarraan jarri kun jireenya akka keenyaa kanan beekani lallaaftuu harkattan isaanii dabarsaa isaanii kanna waan areera harkattan isaanii kanna qaabsoo Oromootiif jecha bahanii nutti dhufanii Oromummaa biyya isaan baase jaarraan akkasii yaada jechuudha akkasitti amana jechuudha kun amma gaa ilaalchimma jaarrummaan faanuu sadarkaatti jara kana laalanii fi badhoon itti beekanuu adda jechuudha haga badhoon beeku jaarraan faanuun beekan jechuudha amma gaa jaarruma faanuu badhoon waan tattahamaa waraana keessatti tattahamaa jiru kanas taatee fi olola deemaa jiru itti himaatti itti gaafatama siyaasaati hoggaa dhufu badhoon jabeenyaa fi kutannaa fi murannaa inni qaburraa itti gaafatama siyaasa dhaaba adda bilisummaa Oromoo yeruma sanitti duruu ta'e jechuudha ammas hoggaa dhufu Baharuu fi Magarsaa Bariifaa dura dhufe inni Leencoo faas dura dhufe jechuudha Leencoon inni kana boodarra dhufe sadarkaa hooggansa dhaabaa keessatti bakka guddaa jira badhoon dachaas bakka guddaa jira ammas yeruma tanarratti nama gaazixaa yeroo duraatiif gaazixaa Sagalee Bosonaa jedhamu publish godhaa ture facaasu barreessu afaan Oromoo afaan Amaaraatiin Ingiliishiin barreessu facaasu yoo waraqaa sanirraa gaazixaa sanirraa haasa'u jaarraan wanni damma isaan barreessu sun yokka harkaan tuqan nama gubdija jechoota jajjabina ibidda isin qabdu achirraa ka'uudhaan gaa jarri kun wal beekumsa dheeraallee qabanii namni tokko badhoon maraataadha jechuun olola deemaa ture tokkotu jira lakki badhoon maraataadhaa miti takka maraatu isaa nutti himanii hin beekan nama akka isaa fayyaa hin jiru nama akka isaa gaafiin itti deemu jiru na duraaf itti saniifin jidduu si dhaabe bakka wallabbii yaadaa Baharoo fi badhoo jidduu turte tanarratti wallabbiin isaanii kun wallabbii siyaasaati moo dhuunfaati waan kana waan irraa jeen qaba akkatti Leencoon himee keessatti himee fi akkatti Mararaa Guddinaa kitaaba nama dura barreesselleen adda jaarraleen waan himee qaba jarri kun biyya alaa deemuudhaaf fedhiin isaanii nu wajjin ta'a jenneeti fedhiin isaanii biyya alaa deemuu waan taateef hanga karaan banamuu turaadhaa Qees Guddinaan akkasumatti himee je ragaadha jechuu isaan biyya alaa deemuu barbaaduudhaaf Profeesar Mararaa Guddinaa immoo kitaaba amma dura katabe keessatti 8 keessa katabeen si'a Qomara siyaasaa kan gartee Baharoon taphachuu deemu kana Chaayinaa dhaqeetiin qawwee fidaa uffata waraanaatiin fidaa kana jee itti gaafatama alaa godhanii gartee Finfinneetti Leencoon faan muudanii gad dhufe kana qomara siyaasaatii kuni biyya alaatti deemuudhaaf tooftaa deemaniini kun qomara siyaasaa isaaniitti isin beeytanii yoo biyya alaa san deemuun taate mi'a san qawwee fiduun dhugaa taate namni biraa deemu jeeti dubbachaa ture damma isaan kun jechuudha badhoon jeeti kitaaba isaa keessatti barreesse wallabbii gartee yaada siyaasaa kana ammaan tana qomara siyaasaa kanaa jechuudha Leencoon ammoo waa'ee
fayyada basaa yookaan immoo mataan dhukkubeeti waanjuu kitaaba isaa keessatti tuqe. Amma duraas wanti kun haasawamaa ture. Baaronis ammoo badhoon kun akka gartee hanqina nyaataa nama qabuuti akka tokko jira nyaanni haa godhamuuf ijanii qaalanii haa nyaachisanii je'eeti reekamandi godhee qalanii walumaan nyaatan. Bakka tanatti waan biraa takka jira. Yeroo gartee haasawa isaan nama Abdul Jalil Ijaa waan kana haasawa dhuunfaa keessa hogguu seenanii abaloo akkamii jirti yani gartee waan dhuunfaa wal gaafachuu eegalinti dhiifnee biraa deemnee jee leencoo fi badhoo fi baaroon faan. Leencoon ammoo kanumatti dabalee yeroo gartee haasawa san haasawan booda akka garaa keenyaa wajjin haasawinee jee akka garaa isaanii san hogguu haasawan booda badhoon biraa ol ka'ee kitaaba baaroon kan nuuf gudeemu akka nama kitaaba irraa fuudhuutti harkatti laatee rasaasaan dhehee waanjuu tokko barreesse. Gama biraatiin ammoo baaroon mallattoo naa godhee yeroo inni gartee na dha'uu deemu jee mallattoo naa akeekee jee. Wanni kun hundinuu akka gartee inni kun dhukkubeetti waan kana godhe je'amu akeeke. Wanni ammoo siyaasa moo dhuunfaadha jee wanti dhuunfaa fakkeessu. Namni yeroo baraturraa yeroo dheeraa wajjin ture tokko iccitii dhuunfaa hedduu wajji qabaachuu mala. Haasawni bakka sanitti haasawan sun gartee badhoon aaree lafaa ka'ee jara wajjin haasawaa turan qawweedhaan dha'uu san. Yeroo kana baaroo qofaa miti namni dha'uu deemu. Leencoollee dha'uuf deema akka gartee leencoon himutti baaroon akeekee guujuu. Maali wanni gartee hangasitti tarkaanfii badhoo tana fudhachiise wallola dhuunfaa haasawa saniiti moo ilaalcha siyaasaa garaagarummaa gartee qumaara siyaasaa taphachuu deeman juu kana kaasuu barbaadeeti. Tasadaffaa ammoo dhukkubbiidha. Maraateetuma dhugaadhaan badhoo tichaasaa maraateetuma jaallan qabsoosaa kana waayillansaa kana keessummaa haara dhufte irratti keessummaa haara dhufte jii waliin qawweedhaan dhee ajjeese waanjuu jechuu wanni waan kana akkamiin laaltaa jechuun barbaada. Aderoo gaafii bareedduudha. Wanni tuni shoortuma godhee yooniin deebisaa kan irra bareedduudha. Maaliif seeta beektaa wanni personaal ta'e hin jiru. Wal dhabbiin dhuunfaadhaan hin jiru. Dantaan dhuunfaa tatti wal dhaban tan du'a san fidde hin jirtu. Wanti tun wal dhabbii aayidiyoolojii yaada siyaasaadhaati. Laali irra deebi'eetiin ammas jaa uummanni Oromoo haa beeku wanta. Wanni tuni waan jaarraan jalqabarraa waan nu dura taate tan xiqqeenya nu barsiisaa nutti himaat yeroo yeroodhaan dhufnee fi hoogganoota yeroo sanirraa yeroo yeroodhaan yaada hubachaa dhufnerraa takka. Wanni tuni aayidiyoolojiidha. Waan takkaan si xiqqoo reefu tuquudhaaf ka'ee biraa deeme. Irra deebiitiin isiisan tuqa. Takka mooraa siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa diinni harka baafateen beeku hanga har'aatti. Mooraa siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa takka diinni harka baafatee hanga aduu har'aatti hin beeku. Bara Hayila Sillaaseetiis, bara Dargiitiis, bara Wayyaaneetiis hanga har'aatti illee takka diinni harka baafatee hin beeku. Maaliif waan kana siin jee sababa malee jechuun barbaadu. Wanni jarri tun itti wal dhabde aayidiyoolojii siyaasaati siin jeetiin jira. Laal bakka irraa dubbiin eegalamtuun si agarsiisa. Gaafa jaarraa fi mul'isa abbaa gadaa bara 1976 kala koisa faranjitti Finfinnee dhaqan. Baaruudhaa fi leencoo wajjin wal qunnaman. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo irratti ka'anii qabsooyinaa jechuudhaan sochii Finfinnee tana jirtu hubachuudhaaf odeeffannaa wahii tangalaasaa faarraa warra Mugdishoo dhufe isaanirraa dhaga'aniin gola waanjuu kana baruudhaaf Finfinnee dhaqan. Baaruu fi leencoodhaan fuulaa fuulatti wal dura taanii wajjin haasawan. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo irratti ka'anii qabsan wal mari'atan. Jechi deebiin jaarraa fa'aa kanname ifatti baaruu fi leencoodhaan jechuu kooti. Lakkii biyya nuu bulchaa jiraa hayi sadarkaa injifannoo irra jirraa amma wanni qabsoo goreellaatti nu dirqu hin jiru jaaniin jechuudha. Kanaafuu
isin maali nagoma qabdan hin ta'u bararra kuno biyya bulchaa jirra hay bari kani biyya bulchu khatayyara oofu khataanki oofu humniti waraana humniti siyaasa humniti diplomaasii khabiyyatana arra bulchu arra nuyi kun intahamu guutumattu tahamu ndanda waan intaane haasoytanii jedhanii nuquba qabaadhaa jechuudhaan jaarraan faa biraa deeman khalaas akkas yoo ta'e nuquba qabaadhaa gaa isinis woomatti jirtan jabeeysaa mee nutis nuquba qabaadhaa jedhaniitiin waan biraa tuni namni hedduun viidiyoo sooressa jaarraa abbaa gadaa takka inuu dhaga'uun oolu nuquba qabaadhaa jedhaniitu maani achuma biraa deeman jechuudha waa takka nagarra jechuudha paartiilee siyaasaa tan siyaasaaf dorgommiidhaaf qopheessitu tan akka mi'eessoon icaat waanuma diggisii filmaataaf qophaa'u achi wanni dhaaba siyaasaa ta'e waan Oromoo ciincawu takka nagarree nutummaa nu arma nu nambisin jennee gaggaragalee nu jee barjaarraa nutummaa nu armatti nu nambisini yoggaa deeman akkasuma kutan jechuu jaarraan fannu mee walit dachaanuman biraa kutan jechuu nu quba qabaadhaa gaa walit dachaana akkasuma biraa deeman jechuu isin tun ideoloojii siyaasaatiin akka adda nama gootu ifa amma damma isaanii siisitani beeka badhoon tanani beeka jara kana hagam takka Itoophiyaa dimokiraatii isuu malee kaayoo jaarraa faatan Oromiyaa walabaa fi bilisa taate jettu san tani mappii kaartaa addaa qabdu san tan ni muranna jettu san dura biyya argamsiisu qabna Oromoo bilisoomsuuf biyya qabaachuu qaba ummanni Oromoo biyya tanarratti abbaa biyyaa ta'uu dadhabe iftahuu dadhabe eenyummaa isaa dhabe aadaaf amantaa isaa dhabe biyya dhabe jechuu saba lammaffaatii sadaffaallee ta'uu dadhabe kanaatu jalqabumaa qaabsoof Oromoo dirqe haguma qaabsoo itumma jeneraal Waaqoji namu kanuma kanaatu qaabsoo bilisummaatiif nama dirqe amma gaa kaayoo jaarraa san ta biyya barbaanna jettu Oromiyaa Oromoo ni gartee biyya barbaaduu san isaan Itoophiyaa dimokiraatii isuu malee kaayoo biyya barbaaduu fi bilisummaaf walabummaa san jalqabumarratti namanne adeero tana ummanni Oromoo dhibba beeku qaba sabni Oromoo namni saba Oromooti jee dhibba waan kana hicitti siyaasaa tana keessa seente beeku qaba waan kana sababa malee siin hinju laal akkatti harki diinaa mooraa Oromoodhaa seene keessa seenee waan kitaabaan ta'uudhaaf jiraatullee dubbachuun barbaadu yoggaa baharuu fi magarsaa bariidhaaf shaggarirraa deeman ergaman dargiin amma yeroo sanitti qacaleedha na warri daaninnati Itoophiyaadhaa ni beeyti takka tulluufaan zagayyee asfaawfaanuu ni beekan fiti minister ni beekan hoggaa jarri yaa'u halkan san hiraatan geggeessuma dhugaa godhameef waraqaatu barreeffameef akka hoggaa karaa deeman namni tuyne mootummaan tunu boo isa yaatan akka hin jenne qaamnummaan mootummaa kabiraatu akka isa yaatan hin jenne walgayyi macaatuu lamaatu baale jira achirraa hirmaachuudhaaf jecha baale deemaa jiran waraqaa jettuu barreeffameef geggeessan godhameef tibibbiruma gargaarsa godhaa fi geggeessaa jechuu harka daaninnati Itoophiyaa takka tulluutiin barreeffamteef adeero hogguma dura bakkarraa kaanuu geggeessaa kanaa godhameef immaajin gaa isaanii sanirra dabalataan si'im ammaas rakkoo nu mudatte rakkoo qaabsoo Oromoo mudatte dhibbatti ummanni Oromoo beeku qaba oduma diina keessaa firaas ni qabna jennu fira dhalootaa ni qabna haa jennu ammoo achi keessaan hicittiin mooraa siyaasaa Oromoodhaa itituu hin dandeenye adeeroo dhugaan sitti hima gara biraatiin jeneraal Demisee Bultuu bara sanitti Harargee ture soddaa baaruudhaati obboleettii Demisee Bultuuti jeneraal Baaruun qaba doktor Baaruun qaba ammaas Marii Nugusee jedhanii jeneraala guddaa humna raayyaa ittisa biyyaarraa tokko bara sanitti nu Harargee bulchuudhaaf dhufe yeroodhaaf warra mangistuun shakkee jeneraalummaarraa gadi buusee yeroodhaaf siviilii administreeshina bulchiinsa hawaasaatiif jecha Harargee ture Marii Nuguseedha
jara kana wajjin jechuun baharuudhaa fi magarsaa bariifaadhaa wajjin harka bitaa harka mirgaati. Jaallani saahibbani ciccimoodha. Adeeroo dhugaa tana namni keenya hawaasni keenya beekuu qaba. Mooraa siyaasaa Oromoo takka harka keessa galfachuun laafaa ture sitti mukiyya laafaa ture. Karaa iiziidhaan karaa laafaadhaan keessa. Sababaa kanaaf jecha wanni waldhabbiin jirtu waldhabbii ideoloojii fi yaadaatii fi waan waraana kana keessa dalagamaa jiruutiitu badhoo akkasitti danfise. Sanirraan jaarraa fi hooggansi adda bilisummaa Oromoo waan badhoon jiru kanan hubanneef hin hubanne. Sooreysi jaarraa abbaa gadaatii fi hooggansummaan jiruu waan badhoon arkuu kana sadarkaa hooggansa siyaasaa dhaaba kanaatti waraana kana keessa waan dalagamaa jiru olola deemaa jiru ka inni gabaasu kana ka inni himu badhoon ni hima sooreysafatti sooreysifaan laaftuma fudhatan jarri kun keessummaadhaa kara deemanii numa geggeessinaa akkanaan hammeenyaan hin geggeessinu yookaan lakkii qaqabbaneessaniituma yeroo dabarfachiisanii guyyaa arraba haruun wareegamuu deemu kana gaafi ati jette keessa utaalleetuma waan dandeenyu walitti qabsiifna maraataadha jaanii maraataadha moo kan ati jettu abadan tasa badhoon maraataa miti namni kasaa fayyaan jiruun siinje nama fayyaa nama dhugaadhaati waan deemaa jiru immoo sooressa jaarraa abbaa gadaatti hime tuffii yeroo sanii jarri sun jaarraa tuffaturraa kan ka'e wantoota haasawamu waraana keessatti haasawamu waan ati hanga irratti itti if qaanfatta. Takkalamaa miti bar waan isin jechaa jiru kun waan takkalamaa miti badhoon kun kana hunda beeka. Haga akka dhagayuunu jaarraa fattuun haasawu akkuma dhagayuunu information waraana kana keessatti haasawamaa jiru odeeffannaa jibbisiiftuu diiduu waa diiga akka dhagayuunu jaarraa fattuun himu. Ammoo haayoo jaarraa jalqabaan jara kana jechuu kiyya. Jara kana haayoo isaanii jalqabaan wal beekanii akka isaan haayoo adda bilisummaa Oromoo tanatti walabummaa fi bilisummaa tanatti hin amanne dhibba beeka. Wal dhabbiin jirtu tana maraataadhaa miti wanni kun hubatamuu dadhabame dubbiin harkaa faca'uu deemti waraannummaan bilisummaa Oromoo kunu almost jaarraa harkaa faca'uuf deemaa jechuudha. Amma harkeeti laal sittiin hima waraana kanaas harkaa facaasanii jeen. Serka facaasuu deeman duruu cinaa tokko shaggaritti iddu galeessa Oromiyaatti ergisiin jaanii ergitee bittim ta'ee jee waraanni sun. Damma isaan taatuma taate jala deemaa jira. Ammas gara kibbaa erguudhaaf magarsaa bariitii wajjin. Magarsaan bariidhaan amma biyya alaan deemne. Ammoo hooggansa kibbaa godhuudhaan muraasa tokko qopheessanii fi akka inni gara Baalee deemu achiin hanga Booranaatti akka deemu. Waraanni kun ganaadha ilaalita Oromiyaatti illee akka ergamuuf. Yeroo tanatti dhugaa dubbachuudhaaf waan jaalala jara kanaaf baaruufaaf qabanin siin baan. Magarsaa barii kanaaf haadhaaf qaban hoogganni adda bilisummaa Oromoo ana kan itti ilaaluun beekuu jechuu kiyya. Yeroo sanitti bilchalti siyaasaatiis hin jirtu dhugaa walitti himuudhaaf bilchalti siyaasaatiis mooxannaan siyaasaatiis hin jirtu adeeroo waa hedduu takkaat ture. Waan damma isaan jiru kana laaftuma laalaatuma yeroo dabarfachiisuu barbaadan. Dubbiin ammoo akka faca'uu deemtus duruu arkaa jira badhoon. Waraanni kun faca'uuf deemaa duruu arkaa jira. Olola deemaa jirus laalee jaarran faanis hin dhugoonfatanii dubbii tana badhoon asirraa ka'uudhaaf ilaalcha sammuu isaa keessatti yooniin ajjannoo akkam fudhadheen laala tumurteeffannaa mataa badhoo qofa. Yooniin maal godhe qofaan wanta Oromoo tana eewaluu dandaya. Yoo riskii akkam fudhadhe tarkaanfii akkam ajjannoo akkam fudhadhe qofaan wanta Oromoo tana eewaluu dandaya. Ajjannoo jettu ifitti murteessee wareegama murteeffatee sadarkaa sanitti tabadhoo fidde waan personal ta'e odoon ta'in ideoloojii siyaasaa akka taate uummanni Oromoo beekuu qaba. Takkitti tan uummanni Oromoo hubachuudha qaba. Amma gaa gama lixaatii dhufanii raammis gama as dacha'anii as bahanii maayaa qalloo dhufanii dubbiin deemaatuma jirti firraa baaruu kan akkamii geggeessinaadha mari'achaa turan. Walga'iin jirtu hamma yeroo baaruun duu kana leencoon dhufu kana walga'iin deemaa jirtu baaruu kana firraa akkamii geggeessina waan jiru. Amma laal bakka tan amma magarsaan barii wajjin jiru
Magarsaan barii muraasa isaaf qopheeffame wajjin booketti hafe. Gara Baalee geggeeffamuuf ajajaan waraana bilisummaa Oromoo bobbaasaanis achi waan jiruuf jaaja waan jiruuf achirraa gamas ergamuudhaaf jecha. Hin dhufne arma karaa maayaa kanan dhufne jechuudha Magarsaa barii. Amma gaa dhufa Leencoo faarratti maaltu ta'e waan jiru kana. Gaafiin takka gaafiin tiyya ijoon maalii fi jarri kun walitti gartee gungummiin haa jiraattu, waldhabbiin siyaasaatiif ilaalcha siyaasaa haa jiraattu, baaroo fi badoo jidduu jee hedduudha hojii turan mooruma qabsoo Oromoo tana keessa jechuudha. Ajjeechaan isaaniitun isaan lachuutu maaliif guyyaa Leencoon dhufu taati? San dura maaltu oobsa kannee fi guyya san oobsa dadhabsiisee waan jettu Leencoon maaliin dhufe waan jettu baruu barbaada. Waan gaarii jettee adeeroo wanni tuni akkuma reefu tuquudhaaf yaale takkatti namni dur telegiraama illee hin qabu. Telefoona illee hin qabu qunnamtiin nama jidduu deemtu namarraani namaatiitu namachirraa fuudhee magaalaa taan fidee magaalaa taanirraa amma Leencuma faamuu ganamuma sanuu Haramaayaarraa damshoon fide. Ganamuma san dhufanii jara walgahii irra jiru dhufan walgahii geggeeffataa jiranii akkamitti akka baaruu kana geggeessan irratti isaanis keessummaadha ammuma dhufan isaanii walgahii kanarra jiru. Walgahiitti jiran haasawatti jiran achuma qabataniiti odeeffannaa waan magaalaa jiruutii fi dhufa Leencoo faagaa wal gaafachutti eegalanii kanaas hoggaa fixatanii booda gaa namni personaalii waan wal beekumsa adda addaa qabaniif abalu faan waan adda addaa wal gaafatu goranii bireeka jechuun hafuur baafannaa boqonnaadha mana Sheemmaammat Amiir Karrootti waa nyaachuuf waa dhuguuf salaatallee salaatu warri akka jaarraa fi mul'isfan salaatuuf ganda kana ooyiruu tana buna kana afaan gandaa jira jechuudha. Achi kutan hanga jarri walaasoo isiisu. Waan gandaa biraa dhufaniitii fi namoota adda addaa wal gaafachuu eegalan amma gaa walgahiin asuma odeeffannaa fixannaan isaan mee bireeka fudhannaa ta'a isinis jaanis bakaanii kutan gandattichi jechuudha. Golee faajii gandattichi kutan. Amma gaa dubbiin hanqana jidduu taate. Gaaddisa lama jarri sadeen kun baaruudhaa fi badhoodhaa fi Leencoon gaaddisuma jaarraan faan itti dhiisan taa'u jiran. Abbaa Caalaa Lataatii fi nama tokko isaanii wajji dhufee fi ijoollee waardiyaa namni lama kabira gaaddisumatti aanu. Muka jala bunaa bara bakittoon mukaa bara gaaddisa bunaati. Ooyiruu Sheemmaammat Amiir Karroo keessa. Jimaa fi buna keessa jedhan jechuudha. Jimaa fi buna keessaa bara bakka fagoo gaaraamii bara gaarri hin jiru. Muka bunaa hundee bunaa tanumatti aantu jala jiran. Namuma haa gaaddisuma lama haa walitti aanu jala taa'u asumaa fi achi hataa'ee ijaan wal argu. Kan ammoo gaa waan jarri sun muka san jalaa waa haasa'u wal hin dhageeffanne waan haasa'uun wal hin dhageenye jechuudha. Ammoo laalanii ijaan harkaan nama tattaa'uu fi haasawee harkaanis akkana walii haasa'u. Gaaddisuma lamaan kana asumaa fi achi adda jiran jechuudha. Anni odeeffadhee jechuudha gurbaan Moosisaa Silloo kana. Naman daa'imummaan rallee jaarraa wajjin beeku siin jechaatiin jira Somaaliyaatti illee walitti dhufne odoo inni dura achitti wal agarre Somaaliitti Rabbi rahmataa godhuuf bara 1987 du'e. Ana achi jiru biyya san jiru du'e Somaaliyaa Hargeysa duuba akkasitti waan jarri sadeen kun bakka gaaddisa kana taa'an waliin ja'an hanga sa'aa tanaatti. Hanga sa'a tanaatti Leencuma namni arra lubbuun biraa hafe isaan sadeen kanarraa jara sadeen irraa hafe Leencoo qofa jechuudha. Namni waa waliin ja'an san jechoota waliin ja'an san waliin jee waa waliin ja'an kabeeku hanga irratti Leencoo qofa jechuudha. Waan dubbate tanarratti gayaadha moo gayaa miti waan biraati. Waliin haasawaa turan waa'ee gandaati waa'ee abaluuti. Akkamitti abaluu waan jiraas waliin haasawaa jiran. Laalamma Leencoo waan takka waan tuqillee ni qaba. Oduma barreessan namni gaa dhugaa jirtu dubbachuullee numa dhufaa jechuudha. Faayinaalillee ta'u. Badhoon Magarsaan eenyu baaruu tumsaa waan naan jee yeruma hanqa san keessatti laal gaaddisuma san keessatti nuti asii iddoon qabnu naan jee.
nuti asii iddoon qabnu baaruun naan jee yeruma xiqqoo tattaanii moolii haasan san keessatti akkana jechuun baharuutu quurrama qabutti himaa jira asii iddoon qabu jechuun nuti asii iddoon qabnu gara dhiyaatti hunnee yoo bakka tolfanne mooraa bananne malee jechuudha akkas jeen akkas naan jee nuti asii iddoon qabnu yoo gara lixaa hunnee chitti iddoo bananne malee naan jee amma laal gaa haasawni waan gandaarraa bahanii duruu tabiraa keessa seenan haasawni deemaa jira tana keessa badhoon kun ka duraanuu aarii qaba jechoonni amma ja'amaa jiru kunuu keessa aarsu laal nuti asii iddoon qabnu jechi baaruun jiru ammumaa leencoodhaan waan leencoon deebiseef gaa rabbi haa beeku waan baharuun je'een amma leencoo hima asii iddoon qabnu yoo gara lixaatti iddoo tolfanne malee naan je'ee jechi kunummas bifa haarayaan badoo kana aarsuu danda'a jechi tokkichaan kunu maaliif bakka hin qabne tun iddoodhaa miti tun iddoo qabsoo bilisummaa oromoodhaatii miti eega amma namni wahirra adeeminsa wahirra wajjiin deemaa walit dubbachaa wali aaraa dhufe hanga jecha xumura jecha raamaayyee kan kunoo du'a qabrii isaaniitti nuti armaa iddoon qabnu baaruun jechaa jira jechuudha mormaa jira jechuudha bakka tana jiraachuu isaarraa quurrama himachaa jira jechuudha baaruun jechuun kan amma leencoon jechaa jiru daqiiqaa sekondii irraa booddeedha tan amma baaruun naan jee leencoon jiru jechuudha kunuu aarsuu dandaya badhoo kana jechuu kiyya dubbiin tarramaayittiin si dhufaa wanniniin an akka sabni oromoo kun arra beeku fedhu tagaraa leencootti hafte rabbii fi leencoo wal beeka hanga daqiiqaa ta'a tanaatti ilaalchi baharuudhaa fi damma isaa jidduu ture ilaalcha ideoloojii siyaasaati malee personal dhuunfaa waan ta'e tokko hin qaban jalqabarraa hanga xumuraatti hanga du'a qabrii isaaniitti namoota tokko hajuun dhagaye baharuu badoo tujjeese badoo eenyu tujjeese gaafii jettu tokko tahaatulleen dhagayaa jira waan in dhageerra Moosisaa Silloorra eega baaraga guyyaa saniitiin lixe haga wareegama lubbuu isaatti oduu gara biyya Somaaliyaatti lubbuun isaallee hin dabarte mooraa qabsoo siyaasaa bilisummaa Oromootti hin deebine waan naan jee qaba Somaaliyaatti jechuudha eessumaan ja'an nama san eessumaan ja'ani gaafa jalqabaatis xiqqeenyaan hin beeka nama xiqqeenyumaanuu gaafaan an xiqqaadhaama firaa nama mana keenyaan dhabamne gaafaan an daa'imaatti illee jechuu kooti hagas takkatti nu badha nama san beeka jechuu kiyya achumarraa waraana bilisummaa Oromoollee jaarran gaafa dhufan jala kote duuba an eega taatee saniitii booda Somaaliyaattiin isa arke jechuudha eegas booda Somaaliyaattiin isa arke sa'eessuma maaltu isin mudate gaafa sanii isaanuma gaaddisa san tattaa'u jiru irra saasni bakka jarri sadeen taa'uu dhawame jechuudha amma inni itti gaafatamaa waardiyaa bakka mooraa waraa koree tanaa hoogganoota kana tiisitee hoogganoota kanaati yoggara isaanii dhawame akka itti gaafatamni jiru ni beeka yoo wanni takka bakka isaan jiranitti waardiyaan jirtutti namni hoogganaa huwaa ta'e akka waardiyaan itti gaafatamtu ni beeka achirraa ka'anii asooriyaan gara jaraa jechu ni harkan laalanii rasaasa dhawamu baaruu lafa dhawe leenceew ceewu badoo jala ceewu laalee harkaa jechu calja'aniin teenye achirraa asooriyaan jechuun magaaddisa sanirraa yoggaagaa achi laallu baaruu gurbaa baaruu dhawee baaruu kufaadhaa leencoo ceewu ha gurbaan jala ceewu yoggaa agarru lafumaa horiine dheyneetuma baaruu irra dhaabbannee baaruu numa laallee gurbaan leencoo jala ceewu jira leencoos dhiisuuf hin deemu dha'umaaf deema gurbaan
Anaati tugu akkanumatti gaa jara kana na bira yoo fite anutti gaafatama biraa seene sun seera waraanaati. Si bakka takkatti gaafatamu oduu ati arma teessu yoo namni tokko ka'ee arbasuma biratti akkan taane dalage oduu ati tarkaanfii takkan fudhatin jechu. Seera waraanaati ati sitti dabalamta. Oduu ati tarkaanfii takkan fudhatin. Amma ga'ani isaa gurbaa jala ce'uu rasaasa kee darbadhe jedhe. Rasaasa santu badhoo miilabbu. Yoggaanii fi kufee badhoon namaanuu ifin eeyne yeruma tanatti sekenduma tanatti miila dhawamuu hoggaa ifarke. Leencoo jalaa kufee hafuu hoggaa ifarke miila dhawamee hoggaa gattaa'uu ifarke. Bara wanni waan addaan faffagoodhaatii miti. Jaarraan faanis bar daqiiqaa 5 hin jiran bakkittoorra. Mul'is faan, Abduu Jaliil faan. Ooyiruu afaan mana goojjoo ooyiruu afaan jirtu jechuun mana ooyiruu afaanii jechuun. Hanganum. Leencoo buna keessa kukkufee badee deemu isaanii as ori'uutiitu leencoo qabee fide. Leencoo ceehaa ture. Isaanii battala qabachaa maaltu nu duubaa mooraa seene jechaa as yaa'u kawaa nyaatu kasalaatu achuma dhiisee gara mooraa as gara galeetiitu leencoo hafuura darbaa ceehu qabee fide jechuudha. Qabee mooratti as deebise. Maali moo maaltu isin mudate? Buna keessa gamasii as deema achuma qabanii fidan. Murnimmaa wajji yaa'u kun jechuudha. Kajaarraa fa'aa wajjin gandarraa as gara galu kun. Kaduraan jaraa as dhiisee biraa yaa'u kun jechuudha. Waraanni guddaan biraa gaara hunda qabatee gaararra jira. Waraana hunda barganaa salfiidhaan gaararraa bu'u deema tulluu gubbaarraa. Tulluu gamaa gamanarraa laga maayaa kana gubbaa gara harrootii fi gara maayaa guddootti tulluu guddoo gubbaa jirtu tana waraanni gurguddaan kan mooraa tana eegu tulluu tana lamaan gamaa gamana qubatee taa'u. Gana waraanni kun hundinuu maaltu nu duuba mooraa seene jee salfiidhaan gana waraanni bu'u ta'a bar. Baharoon dammaysaan badhoon dachaas namaanuu ifin ayna yoggaa dura dhufan baharuu duraa'uu halubbuun kute isa. If dhawee qawwee ifuma qabeetuma miiluma jidduu kaayatee akkuma ciisetti ifuma jidduu qabee arumatti if dhawee sammuu tanaan facaate jechuudha. Rasaasni kun xabiyaa bakka namaan seene asiin qalloodha. Bakka rasaasni bahuun hin banaadha jechuudha. Akkas nama godha. Bakkuma dhaween qallishoon seeneeti bakka bahuun xabiyaa waraana rasaasa bakka bahuun qaawa guddaa bana nama. Uraan akkasi jechuudha. Badhoon yoggaa dhufan lubbuun keeysan jirtu qawwee isaa tamiila isaa jidduu teessuu fi tan afaan qawweedhaa morma isaa jala taa'u kamataan gubbaan hedduu baname. Hanquma gurbaan itti ciceehu gurbummaan rasaasa darbatee baharuu leencoo jalaa hambise itti ciceehan itti horiyaa jiranii bar. Hanguma xiqqaa kunoo horiyaa dhufanii baharuu gubbaa dhaabbatanii lubbuun keessa jirti leencoo jala ceehaa. Jaluma cicee darbate jechuudha. Buna jalatti darbate. Sanumaan miila bu'u. Rasaasni biraa sanii booda dhurru ifi godhe jechuudha. Otomaatikaan. Yoggaarra dhaabbatan inni hin jiru jechuudha. Hin dhaabbanne jechuudha. Moosaa siima jechuudha kana Moosaa gaafatte. Kana Moosaa sillootu naa hima. Somaaliyaatti 87 jechuudha. Yeroo xiqqoodhaaf wal garree guyyaa saanga tokkoof ni bira tureeti warra ooyiruu namaa qotu birra kute. Sa'eessuma maaltu isin mudate gaafa saniin jeen jechuudha. Silaa hoogganni dhaabaa kan yeroo sanii akka qaabsot deebuu barbaada hin filanne inni qaabsot deebuu. Odoon an biyya san irraan deemin du'emmaas achumatti wareegame. Ijoolleen ooyiruu wajji qotan dhuftee nutti himte buseen nyaattee laayidaan qabdee wallaahi gaa khiniin hanga dandeenyu khiniina binnee fi dadhabne. Baatuma takka kunoo eege dhukkubsatee buseen nyaatte ni du'ee jaanii ergaan achuman nu dhufte. Kunoo quba qabaadhaa Moosisaan ni du'ee jaanii achuman nu dhufte. Anachii booda amatan geenye ati yoo guddate ama tokko taayitiin Somaaliyaarraa 90 keessa deeme jechuudha.
مالي سديتمي سجل إيجا جاران سومالين ندفع جاران سمنة جاران مودشة ترجني بودا سديتمي سجل كيس أنكربيات دي دوتي بحرو دافي بدو دچاس أكا خنان تاتي أسرت مالي دامزي خي خنا وجي والقبسي سي آدم كي نمني دوانون ديبو نمني دوانون ديبو إرّا قدانو تما هوغنو تلما خان أكمالي وريقامي خان أمو والدبا ياد سياسة ايديولوجي تيجرو إيرا والفانا ديما هنگدو أمرتيفن ناسانيتي إيتاهي قفا أغر متاتي سن قفا أغر نوتي آدم كي يلمان أرومو دا سنرت إركتشودان أكو مرّيفو تكو غغباب سيسيتوك وغا ديدم والنيان وغا ديدم كيست نمني جيران أرومو قبدو خجر خنا هندا چالو ناسيما ديرو خي ناسيما كوما تمان دمني خجرو مخنا چالو كوما تمان دم دي أرومو هنفني أرومو كدو ينو فنگلو غافين جبدو النبي رجلتو سيناتنا في اتقافة تمني إين odoo hagana tursiisuu baatanii Oromoon hagam takka silaa baraaramti. Ittuma fufeeti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa gaafa tokkummaadhaaf walitti dhufna jennus qaamni murna adda bilisummaa Oromoo jedhan kun ni fashalsa hoggaa tokkummaaf walitti dhufna. Somaaliyaattis akkasumatti tokkummaaf walitti dhufaa baane. Jalladhii gammadaa faadhaa wajjinis walumatti Somaaliyaattis mariichaa baane. Biyya keessattis keessumattuu carraan nuti hirkanne. bara dibba khudo sagaltamii takka bara jijjiirama bara wayyaane 90 takka carraa guddaa harkanne bara san keessatti dhaabbilee siyaasaa Oromoo ilaalcha siyaasaa Oromoodhaa sirreessuun tokkoomsuun ni danda'ama ture. Carraan takkanitu dhuftee turte. Carraa sanittis fayyadamuu hin dandeenye. Uummanni Oromoodhaa qabsoo Oromoodhaa kallattii qabsiisuu hin dandeenye. Harki diinaa keessa galuudhaan tokkummaan Oromoo facaatee bitii bittim taate siyaasaan Oromoo harka diinaatti hafte. 90 takka carraa harkanne namni silaa carraa san akka isin hojiirra ooluu godhuu danda'u keessa nama ijoo fi tokkoffaa leencoon lataa. Manguddoo takka nutti ergan. Leencoon faan bisidiimotti barasan. Manguddoo Oromiyaa kutaa kudha takkaa jaanii. Bisidiimo nutti ergan. Kan mul'is gadaa faarra birahmataa godhuu fi keessa jiran. Hedduudha manguddoon tun. Toofiq Haaji Muummee, Mahamad Abdulle, maal jeetiin sittim, Baalerra, Arseerra, Shaggarirra, Wallaggarra, Jimmarra, namni Oromoo kutaa kudha takka irraa hafeen jiru. Achin dhufan. Jarraan deebisuma takka kanne. Gaari dur nama nu gaafatu dhabne baga dhuftanii nu gaafattanii waan gaarii nu dhuftanii bakka irraa dubbiin dabde anaa fi leencoo beeka. Menaa fi leencoo waliif fidaa jeen. Manguddoon sun ergaa san fudhattee gara leencoo faa kutte. Deebisan gaariin manguddoo saniif hin kennamne. Ni didee dhiisaanuu tokko godhu beeka. Carraan sun nu dabarte. Ilmaan Oromoodhaa gatii kafalchiiftechi boodaas. Ammas carraa biraa. Bara 2000 Eertiratti jechuudha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa ulfoo jaaruudhaan achitti walitti dhuftee turte. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa Eertiratti Isaayyaas walii yaame dhiibbaa gurguddoodhaan sooresi jaarraa abbaa gadaafan simannaa jabduudhaan hafellee nambisina warra akka Galaasaa Dilboo hamogga qaban kanallee duruu Daawit bakka bu'e hin hambisina jechuudhaan waan nu giddu ta'ellee nuu fi Galaasaa beeka haa dhufu jechuudhaan Galaasaa illee kaafeeramu dirqama jaarraatiin ta'e sooresi jaarraa abbaa jeneraal Waaqoon hundi isaanichi wal gahan. Walii galtee ulfoon 2000 konsasii Oromoodhaa sun ji'a 3 turre ni diigame. Bu'aa keessan qabnu faayidaan keessan hin jiru diigaa jechuudhaan diigamte. Murna ABO kanaan diigamte. Wal dhabbeen ilmaan Oromoodhaatii fi gidiraan wareegama kafaluun ilmaan Oromoodhaatti fufe jechuudha. Harki diinaa mooraa Oromoo keessaan baane sitti mu barbaadeeti. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa كابهم بيخو أدير خي أدو أران تناتوغان سنجو أدو أران تناتوغان سنجو أنا ما كابسو بلسما أورومو جاني أما خيزتو ديها أوروميا داتي غتي أمة أورومو خفالكيسا جيرتو تانا اتنا منن هنا من إرغم ديناتين كابسون ترشي غيفا ما جيرتي دان بيخ إرغم ديناتين أمني أورومو غتي خفالا جير أورومون أرى كابسويت جيجير ما فيدي انجفنو فيدي
هنكدن خنان أركن قتي غفله ilmaan itti gabbare jijjiirama fide ifi irratti walii galuu dadhabbiidhaaf jecha ergama diinaa fudhatteeti haga aduu arratti oromoo gatii kafalchiisaa jirti qabsoon oromoodha maqaa qabsoon oromoodhaatiin unbelievable kanaafin siinja durirraa hanga arratti harki diinaa mooraa qabsoo bilisummaa oromoo keessan baane hayyoota jajjaboo beeytota gurguddaa oromoon qabdu qabsoo oromoo keessa dhabne jara lamaanii boodaa'u kumaataman hakkana dhiiga madaatii fi mul'isa abbaa gadaa faan dhabne nuti hin dhabne nuti araarsoo wadaay faan dhabne nuti kumaataman dhabne jechuudha nyaattee fitte if keessatti ifuma nyaattee fitte jira kana haaniif if nyaatti haan diina kanniti nyaattee fitte kanaafuu mee itti dhufna bakka galtee tanatti bakka kitaaba leencoorraa bakka reefu dubbanne san waan yeroo san waliin haasawan akka garaa keenyaatti wajjin haasawine je baaroo fi leencoon faan akka garaa isaaniitti waan haasawan keessaa wanni leencoon barreesse waan leencoo nuti asii iddoon qabnu naan je'ee waa'ee gartee wallabbii mooraa oromoo keessa jirtu haasee jee sanirraa mooraa qabsoo oromoo lixatti banuun akka dirqama taate marannee murteessinee je marii saniin wanni haasawan sun wanni itti badoo fi badoon baaroo fi leencoo dha'uu danda'e waanuma tana namoota biraati ta'ettu leencoon akkuma tana himetti himuu danda'a sila ni jira. Afaan leencoo kun kana himu kun qalamni inni gartee ajajee barreessu kun waan sila oromoo jidduu tokkummaa fidduu miti wanni tun. Nuti asii iddoon qabnu jechuun waan gandaan gartee qabsoon oromoo tun ganda tokko simattee ganda tokko dhiibdu fakkeessitti. Summi gartee dhaloota hegaree jidduutti illee dhiiftu wanni tun. Absolutely. Waan biraatatti dabalee jira. Yeroo gartee jaarraan dhufee jaraa ciciisu gartee jarri kaan du'anii leencoo gaafatan kana maalti jee eeguu jaarraan nu gaafate yoggootti himnu ifumaaf wal fixanii jaarraan jee dubbii sanirraa onni na dhaabbachuu gahee jee leencoon kitaaba sarratti. Hangartee duuti baaroo sun onnee isaa dhaabuun gahin ta duuti badoo dachaasaa onnee isaa dhaabuun gahini jechi jaarraadhaa kun onnee leencoo dhaabuu gahee jechuudha. As keessatti wanni arkannu wanni isaan ichitti haasawan san maaltu ture yeroo ifamte hanga ammaa ichiti waan ammoo badoon gartee baaroo ajjeesuudhaan wanni himamteef akkuma reefu jeetti hayyoosii waggaa 50 gartee olola siyaasaatiif itti fayyadamanii amma galma gahee waan jaaniif ta'uu malaa jechuudha wanni makan dubbiin tun. Tabira ammaas waldhabbiin ilaalcha Oromiyaa walaboomtee fi Itoophiyaa dimokiraatawaa wallabbii guddoodha. Ammallee Oromoo keessatti waan kanarratti jechuudha iliitiin Oromoo namoonni siyaasaa hoogganan gurguddaan waan waliigalan natti hin fakkaatu. Leencoon ammoo waan kana gartee eega gartee abaa'uun bakka lama cabtee booda ilaalcha isaa kan ibsatee abaa'uun mana inni keessa jiru fudhachuu dinnaan qophatti ODF immoo akkana jaarrate ilaalcha Itoophiyaa dimokiraatawaa sanitti. Kanaaf wanni kun wanni itti nu kannu kitaabni leencoo kun dhaammannoo gartee dhaloota gidduutti summii hin dhiisuu waan jiru. Maaliif nuti asii iddoon qabnu naan jee jechuudha. Tabira ammoo baaroo tumsaatii fi baroo dachaasaa namoota qabsoo bahanii ilaalcha adda addaa qabaatanuu akka biran taanuu namoota guyyaa tokko wareegame guyyaa tokko qabrii takkatti namoota awwaalame booloo takkatti. Maaliif leencoon guyyaa baaroon wareegamuun hedduu gaddee jee boo'ee dubbate miidiyaa tokko irratti. Guyyaa san badoon guyyaa san wareegamin immoo badoon qabsaawwan ta'in immoo maaliif baaroodhaa ijji leencoota boochetuun badoodhaa ba'uu dadhabde. Maaliif ammoo yeroo hedduu baaroo tumsaatti dubbatama badoo dachaa san dubbatama. Moo badoo kana akkuma leencoon fiigee sanitti maraataadha jeeti hin dubbanne moo ganda isaatu ganda gartee leencoon boo'uuf hin ta'in immoo garaagarummaa siyaasaatu jiran heddummaatee nama tokko boochee tokko boo'u nama dhorka. Mee waan kanarratti maal jetta? Adeeroo wanni tuni gaafii bareedduudha waan bareedaadha. Anis akkuma nama tokkotti amma isii tanarraa dubbadha. Wannummaan badoo daranuutu waldhabbii yaadaan qaban ka duran qaban daran caalaa dhufa leencoo irratti baharuun
akka iddoo armaan qabne leencotti himaa jira. Gara lixaatti bakka banachuu mooraa banachuu yoo taate ala asitti akka iddoo hin qabne itti himaa jira. Waanuma isaa fi badhoo jidduu ture damma isaa jidduu ture kanaa'u himaa jira. Garaagarummaa himaa jira. Yeroo tanatti illee kun daran finiinsee badhoon akka aaru akka isa aarsuu fi tarkaanfii maayyii tana fudhachuuf akka badhoo dirqite ta'uu ni danda'a. Kanaafi kan biraatis leencoon yoo gabaabinaan baharuun duruu hanqanumatti hanqana jeen hagamta akkatti hime waan biraatis isaan sadeen kana jidduu jirti jechuudha. Wannummaan waan duraan jiru irratti ta'ee hagana jidduutti haga jarri biraa ka'etti waan baharuun leencotti himu jiruutiitu damma isaa finiinse daranuu finiinse ajjannoo tarkaanfii akkanaa tana akka jaala isaatii fi ifirrattis fudhatu hagoosise. Akkasittiin arkaa jira jechuudha. Nama jecha leencoo kanarratti ilaale duruu leencoon dubbiin mariin haasawni godhamaa jiru waan gandaata wal gaafatan bira kutee ilaalcha siyaasaadhaa kan amma deemaa jiru irrattis kan damma isaadhaa fi baharuu jidduu jirus baharuun duruu leencotti haasa'u eegale jecha kanaatutu gayaadha. Jecha amma jaamu kana asii iddoon qabnu wal gama dhiyaatti gama wallaggaatti yoo bakka bananne malee jechuun as rakkoo jira asii bakka hin qabnu amma damma isaan maaliif asii bakka hin qabne tan diigaa jirtu hoo ka diigaa jiru eenyu waan haasawamaa turerra waan rakkoo turterra dhaabbate dubbiin duruu himamaa jirti jechuudha himamuu eegalte jechuudha lamma. Kanaaf jecha kuni badhoo finiinsuu danda'a aarsuu danda'a tarkaanfii fudhachiisuu danda'a. Hanqanuma jidduutti immas waan takka tajaamuutu jira. Hanqanuma keessatti illee duruu himmaas gurbaan kun nutriishina fayyadama qabaa miidhama qabaa wallee rakkoo miitiraashii nutriishina gartee qaamaa wayiiti qaba. Fayyadama miidhama wayiiti qaba. Haasawni isaa akka durii miti. Ilaalchi isaa akka durii miti. Ji'eetis duruutti himuu eegalee jira. Laal fayyadama yookaan haala badhoon irra jiru akka haala gaariin ta'in fayyaa wajji wal qabsiisee duruu leencotti tanaas himaa jira amma baaruun sa'a tana. Daqiiqaa segendii tana keessatti. Tanaas leencumaatu jechaa jira. Leencumaatu jechaa jira. Daqiiquma tana keessa dubbiin duruu haasawamuun duruu eegalamte jechuudha. Fayyadamni baaroo akka fayyadama nutriishinaa qabu yaadaa fi ilaalchi isaatii fi fuullummaan isaatu isaaf gaarii kan ta'in tanumarra dabalee himaa jira leencoon tanaas himaa jira jechuudha. Walumaa galattuu tani baharuu damma isaa finiinsite waan amma haasawame tana boodarra ta duraa qofa odoo hin taane tannumaa daranuu finiinsite isaan lachuttuu ta aarsite jechuudha jara kana lamaanitti. Amma takka jiraachuu dandeesse jarri baharuurra damma isaarra isaan lamaan hedduu saayiban icaat keessattis warra paartii icaat waliin geggeessaa turerra tokko. Leencoodhaa fi baharuun hoggaa biyya jiran ganda jiran qe'ee jiran shaggaritti warra paartii icaat waliin geggeessaa turerra tokko jechuudha. Kun achittis badhoo isaanirraa adda godha. Kaayoon lamadaa wal beekan kaayoonis wal beekan dhugaan jirtu tanuma namni Oromoo tana beekuma qaba. Leencoo fi baharuu kaayoon takka isii tana namni Oromoo beekuu qaba. Badhoon ammoo ilaalcha kana hundarraa adda kaayoo sooressa jaarraa abbaa gadaa Oromiyaa walabaaf bilisaati amana inni. Kun jarri tasumaa kan amanne baruun mucaan kun damma isaan kun arraa miti dur beeka achi beeka. Akkuma siinjee dhufa bahariitiifuu gammachuun qabu ture. Akkuma dhufettu waan lamaaf dhufanii ayyee nu facaasumaa fi dildila nu godhataniituma dabruudha. Duruu beeke ni hubata jechuudha. Waan biraa takkaanin tana sii dhugoomsuu barbaada. Waan gara fuula duraatti kitaabatti qabatamaadhaan dhufuu taa'uufaa isiniif amma haasa'uun barbaadu. Laal mooraan siyaasaa Oromoo diinaan guutamtuudha hoggaanin siinjuu. Ragaa addaatiin odoo jaarraan hooggansi dhaaba kanaa hin beeyne badhoon akka fayyaa hin qabne akka magaalatti ergamuu deemu
arraasitti hoolaa kana qalanii maarree goggodhuudhaa miti. Tuni tarraa boodaati. Ta nyaata waan nyaatallee coonfaanuu keessummummaa sii dhaqqabatanii waliin qotatan. Tuni waanuma arra qalanii jechu. Waan lafarra deemaa turee jira jechu. Baduma kanaa ukka fayyaan qabne nuti shaggaritti duriis yoggaa inni fayyaa dhabe hoolaa wayii faa qaqqalledduma mataarra keenyaan ololli isuma kanaa maraataa godhuuf jecha irra deemamaa ture. Fayya dhaba miidhama damma isaa kana dargiin quba qabdi. Damisee bultuufaan mariin nuguseefaan quba qaban. Quba qaban damma isaan fayyaan qabu. Laala deeroo. Manaatu magaalaa Harartana kireeffame bakka badhootti wal'aanuu deeman bakka badhoo hoggaa fidan kaayan. Kuni karaan dhedheeraadha. Mooraa Oromoo keessaa diinni takka harkan fudhannee laal gaafasan hawwii bilisummaa Oromootu jira malee siyaasaa fi hicittiin siyaasaadhaa xaxamtee cimtuudha miti. Waraanuma bilisummaa Oromoo keessattuu naasitti hima. Dargiinis yoo barbaade waraqaa namumaanii nama ergee waraqaan dhufti. Adeeroo bifa kanaan fayyadaba badhoodhaa hajaarran faanuu quban qabne. Mariin nuguseetii fi damisee bultuu faatu beekaan sinje mootummaa bulchiinsa Harargeedhaa kutaa Harar bulchituu beeka jechuudha. Zallaqa Bayyanee faa beekaa jechuudha. Manni tokko kiraaweeti bakki isa geessan tolfamee ati ni deemta. Gurbaan fayyaan qabu deemuu qabaa wal'aanamuu qabaa. Namaatu jira gurbaan ijoollee keenyaatu hospitaala wal'aansa manatti illee godhuuf dandaya. Ergamuu qaba gara magaalaa deemee gurbaan kun akka malee jira haa wal'aanamuuti. Haa hafuura baafatuuti. Laal haa hafuura baafatuuti. Yaada ju'uun waan mana magaalatti qophaawee tooftaadhaan mooraa bilisummaa Oromoo keessaa damma isaa baasuutu xaxame. Tooftaadhaan mooraa waraana bilisummaa Oromoo keessaa damma isaa baasanii gaafachi geessan daaninnatiin Itoophiyaa quba qabdi jechuudha. Waan feete dalaguu deemti daaninnatiin Itoophiyaa jechuun machii boodaas odoo rabbiin waan fedhu dalagaa odoo du'aa arraan tanaa rabbi sababuu baatees baaruunfaan akka godhanii jaarraa fattii simanii badoo asii fuudhanii yaaruma faatu suuta waan namni haasa'u tana mataa adda qaqqabeetuma mi'aa fi jeetuma tursiiseetuma baaruu kana boodarra geggeessuu karaa gartee sila biyya alaasan dhaamsuma amaanaa gartee qees guddinaan barreessesan sangalmaan gayuuf jecha hammeessuu hin feene dubbii oowwisuu fi hammeessuu tanaasa suma qabanii qaqabbaneessan. Ammoo tooftaadhaan badhoo mooraa tanaa fuudhanii akka magaalaa Harar geessanii achitti waan xaxabe hojjetan waan badhoon fayyaa dhaba qabu maraattummaa qabus tokko hin jiru. Ansaniin quba qabaa hicittiisaniin gara dhaabni hin beeynen tan arra ragaan sii lafarra jiru. Eenyu ka manni sun mana san kireessi eenyu ka quba qabu. Seenaan dubbatamuu teessu dheertuudha. Tanaan qanumaan irraa jaa ideoloojii siyaasaa qabaachuu turan malee waan personaal ta'e takkan qaban. Tanaaf badhoon dachaas du'a murteeffate. Wanti bilisummaa Oromootuun diigamuuf jaarratti hime immoo qulqulleessee hime. Akka jee hime beekta. Yaa soorees yaa rabbaa gada. Ani bilisummaa Oromootiin si bira dhufe. Oromummaa ta'e qulqulluuf si bira dhufe. Oromoof waliif qaabsoynee waa tarra jechaaf si bira dhufe. Dhimma amantaan qabuun waan fedhetti amantee waan fedhetti amanu Oromummaa takkitti ati qabduu fi Oromummaa ati duutuuf hin soojjiduu barbaada. Odoo Oromoon arra an amantaa Islaamaa fudhadhee Oromoon boruu bilisoomti jaani ani nin amana amman amantaa Islaamaa fudha. Jarri kun tanatti amananii akkana jaani ati taniin siidhaamu. Ati wama takka qofaan siidhaama. Waraana arma buureessite kana qofa kana si harkaa facaasuu ta'ani. An jiraadhus du'us si harkaa facaasuu ta'ani.
waraana kana asumatti itichi malee odoo qacaleeti kaan ol erganii kaan gad erganii nyaachisanii ficcisiisuu deemanii hin ergin waraana kana facaasin asirraa waan isaan siinjaan kana dhugoonfatteen godhin ni facaataanii dhabamta wanta nabbada kaayoon saba kanaa ni fashalti qabsoon saba kanaa ni fashalti akkana jee ifa jaarraa bagadatti himaa ture ragaa waan kana murni tokko kan iddugala ergama ja'amee nyaadhamee hawaash ga'ee ni nyaadhame. Waraanuma jaarraan gartee abaa'oo jalqabaa kanarraa waraana jiddugaleessaa jedhanii kan ergame jiddugaleessaa nyaadhame hawaash hoggaa ol ga'u nama tokko turraa hafee lubbuun gale tokko. Kanaafuu hin ta'uu iddugaleessi tooftaaf teersimoo waraana bilisummaa Oromootiif amman ta'u akkana jaa jechuu badhoon kun. Jarri immoo tana dhabamsiisuu deemanii facaasuuf deemanii isiifa. Hin fedhanii duraanis ittiin amananii arraa'u dirqamanii dhufanii tajettu qabare jechuu badhoon arraa'u dirqamanii dhufan. Haleessaas isaantu nu dhoorkee akka qabsoo hidhannoo tanan eegalle inumaa tanan fedhanuu dhaga'uun fedhanii je tana gaa jaarraanuu dhaqeete harkee ja'aniinuu afaaniinuu ja'aniin. Arragaa haala yeroo dirqisiisee dhufan malee waa dhugumatti wareegama barbaachisu isinii wajji kafallaadhaaf qabsoo bilisummaa Oromootiif hin dhufne tun hundinuu ragaadhaa jechuudha. Amma gaa aayidiyooloojii santuchiin ga'ee ilmaan Oromoo barootaaf wal nyaachise kitaabni Baabbaan Leencoon barreesse gaafii hedduu kaasee jiraniin harkaanis waan ati jettu tana bakka hedduutti sooshaal miidiyaan hedduun waan kana olii gad deddeebisaa jira. Jarri aayidiyooloojii irra wal dhabe badhoonis kan du'a murteeffateef jaruma kanaa ufitee kayfiifis akka ifajjeesu murteeffateef sababa aayidiyooloojii tanaati qabsoo Oromootiin eewala seef godha qabsoo bilisummaa Oromootiin seef godha tayyattu cubbuu dalagamtu waan jaarraan baan quban qabne ta'e isaan irraa duubatti haasawan tanaas laalee arka ni dhagayaa sitti dhufaa jirti waraana keessa hanga waraanummaan adda bilisummaa Oromoo jiru kunu hay yoo jaarraan hoggana waraana bilisummaa Oromoon taane nuti gaa kanuttiin dhufe Oromoo tanaa isa beeyna eenyu yaa dhiiroo namni sun eenyu jaanii hanga isaanuma kanaa beeka jaaniif irraa isaanumaaf beekumsa kannanii warruma dhufe kanaa beeka jaanii usan takkatti jechuudha. Konbiishin akkasitti ture badhoon damma isaan kana beeka cubbuu dalagamaa jirtu tana arkaa jira. Gara amantiitiinis dhugaa yoo feete tuffiillee ni jirti wanni damma isaan odoon ummanni Oromoodhaa bilisoomee anarraan amanaa yoo Oromoon amma boruu bilisoomtiin hanjaan anarraan amanee anaa amantaa Islaamaa qabu bilisummaa eeggadhaa jaa. An tuffii amantaa takkaan qabu kaniin sit dhufeefis jarri kun kanaa miti. Waanuma kana balleessuu ittiin amananii waan ati ooftu kana ittiin amananii qabsootan. Akkana jaa jaarrattis immoo dubbata mucaan sun nama ifaaf kiliire ifaaf ifatti fuula dubbata. Jaarran nama akka nama sanfaarsuun qabu. Shira kanaatitu mooraa bilisummaa Oromoo keessa jalqabaan ture harki dargiitis nu waraana bilisummaa Oromoo keessa bifa adda addaatiin ni naqate akkasin mooraa bilisummaa Oromoo diide takkaan irra deebi'ee si hima nuti immoo hoggaanii fi wal dhooynu waraana adda bilisummaa Oromootiin lolaanii fi lola wal dhooynu keessatti guyyaa nuti armaan waraana bilisummaa Oromootiin fuula duraa wal dhooynu kan dargiin duubaan dhufee nu dhawu dargiin ni dhageeffata ummataas ni gaafata nu daawwatallee hoggaa nuti wal dhooynu balawu ja tullu gubbaa dhaabbate kamturra jabaadha yoo barbaada hoggaa karaa deemu jaarraa gartanii ja'a malee onaag gartanii hin jiru jechuudha. Yoo ummanni waan onaag dubbate milishaan karaa yaaltuun ni kabalti maaltu onaag nu himi siin jee jaarra si gaafannee faa jettiin jechuudha. Waan hin anii fi xiyyaa ragaa bahu seenaan ragaa baatu. Loloota 3-4 ol bara dargii keessatti kan kallattii fuula duraatiin murna abaa'ootiin murna galaasaatiin wal dhooynu ka dargiin duubaa dhufee nu dhawu wal jidduutti gaafa dhawamnu yeroo hedduun beeka jechuu kiyya. Maaliif akka ta'e nuun galu garuu maaliif akka kunuu ta'u nuti nuuf hin galu jechuudha. Dargiin duubaa nu dhawu isaan oo dhawuu hin danda'u isaan hoomaan dhawin here
dargiin duubaanuu dhawu kunoo hawali jiru nuyi gaafa wal jiddu nu dhawan yeroo hedduun beekaa jechuudha. Bifa kanaani gartee jaarruma irratti xiyyeeffannaan jaarraa irratti turtee jechuudha. Jaarraan akkuma rabbiitiif harka murna aabaa osanitti hin du'ini rabbummaan guyyaaf ifiin fedhe fudhate malee qabsoon bara dargii godhamtes jaarruma irra godhamte murna adda bilisummaa Oromootiin jaarraa irra godhamte. Diina Oromoo tokko irratti hin godhamne. Kana uummanni Oromoo beeku qaba. Bara TPLFis qabsoon adda bilisummaa Oromoo goote waan wayyaanee irra godhame daran caalaa lola 642 kan nuti galmeessine kan bara wayyaanee keessatti murna aabaa OT fi IFLO jidduu godhame. Maaliif taa'un Oromoo yeroo carraa argate tokkummaa isaa cimsate maaliif isteppii siyaasaa isaan jijjiirranne maan dandeenye? Maayifi wal nyaata jijjiiramuu dhufu hunda keessatti Oromoon maayifi wal nyaata hanga aduu irratti jijjiirama harkatu hunda jijjiirama carraan dhufu hunda keessatti tooftaaf istiraatejii siyaasaa jijjiirratee tokkummaa isaa cimsee qabsootti aantuuf qophaa'uu maa dadhaba Oromoon maayifi deebi'ee wal nyaata. Kun hundinuu ergama diinaa miila diinaatiitu mooraa qabsoo siyaasaa Oromoo keessaa takkaan bahine jechuudha adeera kiyya takkaan bahine hanga aduu irratti. Hedduu gaariidha. Mee sababa gartee wali bu'iinsaa fi yookaan ammoo aabaawwan bakka lama fattoquudhaaf sababni namuu beeku kaka'u du'a Baaroo Tumsaatii fi Badoo Dachaasaati. Baroon dubbatamu Baaroo Tumsaatii wanni gartee dubbatan ajjeefamuu Baaroo Tumsaatii jenne sababni adda baan. Baaroo kana leencoo nama ajjeese ni beeka. Namni biraalleen gartee namoonni arkan Abduu Jalil Fadhaas taatee Golee Fadhaas namoonni gartee oggaa dhufan gaafatanis wanni himees leencoon ni beekanii. Hoggansi aabaawoo kasanboota oggaa adda baan aabaawoo taanii hafan. Warri akka Abdii Faanis namoonni jiran ni beeka waraqaadhaas leencoonis himeetiif hin jira jee. Yoo sababni itti gartee aabaawoo bakka lama bahatu san taate eega waan san beekanii jaarraatu ajjeesanii maaliif amanan? Yoo garaagarummaa siyaasaa tabiraa taate malee. Ammaasis wareegama gartee sababa saniin ta'e hanga gartee bootanaatti toora waggaa 20tiif IFLO fi ABO jidduutti deemee ilmi namaa jidduutti dhume kanaaf eenyutu itti gaafatama? Akka gartee nama qabsaawaa qabsoota keessa ture hangammaa jirutti mee eenyutu itti gaafatame jetteeti waan kana murteessita? Waaw adeeroo gaafin tuni gaafii jabduudha. Dhugaa keeti yeroo hedduu namni Baaroo du'ee malee badhoolleen ni du'ee wanni jaamutuun hin kaafamtu. Ani ifii mataa kiyyatti tokko murti guutuutti qurra manattaati. Yeroo takka maaliif? Eegaa walumaa wareegamanii irra hedduu namni Baaroo dubbata. Waa'ee badhoo kana namni dubbatu. Anuu na dhagame yeroo tokko maaliif akkas ta'a? Jarri kuni akka fedhees ta'u. Ifiifillee wal ajjeesuun barmooraa siyaasaa Oromoo keessatti yeroo hedduu argame. Hooggansa ajjeesuun yeroo hedduu argamee jira. Akka beekamutti murni adda bilisummaa Oromoo juukunfaan yeroo hedduu hooggana isaanii warra jajjabaa isaantu nyaataa warra akka araarsoo wadaayifaadhaa'uun if keessatti warra ilaalcha jajjabaa qabu. Waan biraa dhiisi maaliif qabsoon Oromootuun akkana bakka lama baatee namni Oromoo maaliif wal nyaata? Maaliif furmaanni hin jiru? Maaliif waliigalteen godhamuu hin dandeenye? Waan jiru nama gaafatuun fedhan. Wanni kuni akkuma reefu jiru ilaalcha ideoloojii tooftaa siyaasaa tersimoo siyaasaatti fayyadamuudhaati. Ilma Oromoon bakka lama jiraachuun akka waan faayidaa siyaasaatti lakkaawan. Dhugaa jirtu tanaas namaa himuu hin feene ammas. Dhugaa jirtu namaa himuu hin feene. Yoo dhugaa san ka dubbannu taate. Wanni beekamtuu ture ifa ture. Maaliif karaan itti kaayoo walabummaaf bilisummaa Oromiyaa jaarraan fide kana ittiin balleessinu. Wanni tuni waan karaa dheeraa deemaati karaan ittiin balleessinu maqa balleessii tolchineetuma. Jaarrumaatiitu baaruudhaa wujjeesse jennee faayidaa siyaasaatti hin dalagenne yeroo dheeraadhaaf irratti dalaynee kaayoo walabummaaf bilisummaa Oromiyaa tan kaayoo sooressa jaarraa bagadaa taate tana Oromoo keessaa haquudha balleessuudha kaayoon yeroo dheeraaf turte.
maqaballeessin tana qofaa miti. Dhaaba Islaamaa fa'aa jedhanii maqaballeessan. Nuti immoo guyyaa dhaaba Islaamaa jennee maqaa kana baafnee hojiirra oolchine beekna. Eega wal lollee wal finnee 85tti. Bara 1985tti saboo nuti isaa baa'u kun isaa baa'u jaa wal finne uummanni keenya adda nuun beeku. Waliin nu qaceelcha hoggaa nuti asiin achi kunne nu jala ergan. Lollita hogganni meeqa dhumaa bee waraanni meeqa dhumaa bee. Uummanni keenya adda nuun beeku. Nutis waraana bilisummaa Oromoo jenna. Isaanis waraana bilisummaa Oromoo jenna. Namni adda nuun beeku falli keenya maali? Hayi diina akkana jechuun gaa diinaa firattuu namni waliin beeku jechuudha. Hayi eenyu firraa eenyaan hin beekamu jechuudha. Yeroo hedduu balaan akkasiin ubbuute uummanni nu isaanis dhufaniiti waraanni keenya tokko way gartanii waraana bilisummaa Oromoo asiin achi kutan. Nuunis akkas jenna nutis dhufneetuma akkasuma jenna waraana bilisummaa Oromoo tokko gartanii asiin achi kutan. Dhayneetti irra dhaabbannaa jechuudha. Murruqii takkaa isaanii bakka takkatti immoo boqatee namarraa mataa nama keessaa baane muka jala mataa qabanne gaaddisa ajaa'ibaa dhayne dhokanne bakka isaan jedhanii jala dhaynu fa'aa jira jechuudha. Haya namamma bakka jabduu dhayne dhokanne miliine asitti magana minuun arkujuu kan dhaytee adirra dhaabbattu kam balaa bakka sani buutu. Goda madoon warri dhawame goda itti awwaalame goda san keessatti tajaajilam. Goda sanfaa keessatti waliin dhufne guyyaa wal dhawinu qabna jechuudha goda keessatti. Takkaa wanni akka Oromoo jidduu dalagamee bara it is the history seenaadha. Seenaa nama gaddisiisu jechuudha seenaa gurraacha. Akkuma narra dura jiru mucaa ganda keenyaa kaniin an beeku Bayaan Yusuf Abdullah yaadataa galmoodha isaa dhawamee goda keessa jiru ha goda keessa keenya biraa deemne lolli ta'ee fuudhuu dadhabne itti dhufanii murni kaan irra nu qaarsee bakka nuti isa keenya goda jala kanatti goda jalachi keenye madoo fuudhanii jaarraa gartanii jaanii hoggaa mucaa gaafatan ishee nama akka keessanitti jaarraatti hima ibiddaan guban mucaa san tuu jennaanin ibiddaan marsanii ibiddaan mukarra cabsanii guban. Wanni nu jidduutti hin dalagamin hin hafne akka bara akkuma reefu sinjuu jara kanaa booda kumaatamaan warra jara kana caalu kumaatamaan dhabde Oromoon jidduu siitti. Kanaaf jecha gartee ammoo tana taniin allaalu wanni badhoon kaafneef maqaan kaafneef. Wanni gartee dubbii jaarran maxxansanii jaarraatu godhe ja'aniif dhugaa tana dubbachuu barbaadaniif seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dukkana tana hambisanii warra nama kana himatuuf hijaa hambisuudha. Dhagaye warra dhalootaan nama kana himatu. Ijoollee Tuulamaa tabadoo dachaas dhalaaf himattu jechuudha. Dhalootaaf himattu hijaatti uumu. Ijoollee Tuulamaa ijoollee Maccaa tan dhalootaaf ijoollee Wallaggaa tan dhalootaaf baaruu himattu. Goota keenya jettu beekaa keenya jettu hijatti hambisuudha. Wanni tun isin akkuma reefu jiru walumaa galatti shira qabsoo bilisummaa Oromootii fi shira uummata Oromoo irratti dalagame. Anta tana achi hiika biraa kan nuuf hin danda'u. Arrallee immoo sun dhufuu amma tana takkitti tana keessaa fuudhanii jechuudhaaf dhugaan jara kanaa ni behe jechuu hin danda'u. Ammoo tana dhaga'uudhaaf odoo ruuhiin keessaan bahin takkittuma tanaa uummanni Oromoo dhagayuun akka uummanni Oromoo if quba qabaatuu fi if qoratuu fi wal qoratu godha. Isin takkittiin tun fayyaada jedhee nama galateeffatarraa yaalleen jiru. Baga takkittuma tana odoo lubbuun hin kutin baga jette tahaftee sirreessi. Takka bu'uureeffama adda bilisummaa Oromoo fa'a tunis cubbuudhaa sirreessi hanqanumaan je'en jechuudha. Dhaamsaan anda barfadhe tokko keessatti. Kanaafuu tooftaa siyaasaatti dalagachuuf. Mee waan keessaniif eenyutu itti gaafatama akka hoggana siyaasaatti jaarraafaa warra gartee afelloo ta'e immoo leencoo fa'aa warra abaa'oo ta'ee ture kan eenyutu itti gaafatama? Amma bakka kana irratti waan takkaan jira. Akkuma reefu jiru hoggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii bilchalan qabu dhugaa dubbachuudhaaf hiccittiin siyaasaan jirtu harki diinaatis yeroo hunda keessa jira. Waan isaan keessaa deemaa jiru diinni quba qaba yeroo hundattuu quba qabaata.
hubannaan siyaasaadhaa fi tooftaaf teersimoodhaa hicittiidhaan xiqqoodha turte. Mee akkuma reefu siinju jara keenya hatti dhufe kana baaruudhaa fi Magarsaa Bariifaa ibin hanga Leencoo boodaa dhufuu kanatti illee yoo sayyida godhachuun barbaachise ergamaa nabiyyi godhachuun barbaachise hagas takkarran mataarra kaayatanii jara kanaan deemuu warra deemuun siinje jarri keenya kun beektota Oromoo kakalee nu jalaa hafe kan arra haalli yeroo dhugaan fidde diinni biyyaa baasee nutti dhufanii arra qaabsoon Oromoo nama harkatte jee warra mataarratti hin jara yaa'u. Namni isaan keessa yaa dhiiroo nu gargaaruun dhufaniif waan jirtu nu diiguuf dhufan namni juubadhoo qofa na dhageeffadhu. Isin hin beeytanii nutiin kun wal beeyna. Bar diigamaaf dhufanii akka isin itti jettan kana odoo ta'e bar silaa bareedduudha akkanaa miti. Isin amma kana jettanii namni je'ee waan ilaalcha jara kanaa hubannaa beekumsa dur beekurraa hubatu waan waraana keessa deemaa jirurraa waajuu badhoo qofa ture jechuudha. Baroonni beeka akka gaariitti hubata. Duba sanirraa kan ka'e yoggaa jarri kun du'e waan afaan jaararraan dhageensitti hima. Amma walit dhufan aboo jarri dhume malli keenya maali? Maal godhuu qabna? Dubbiin tun waan laaftuu miti. Ummata Oromoo kutaalee Oromiyaa irraa yaamne du'a jara kanaa taatee tahamte ummata Oromootti himne ummanni Oromoo seenaadhaaf waan kana hubachuu qaba beekuu qaba. Ummata Oromoo yaamuu qabnaa jechaarraan. Hooggansi dhaabaa akkana jedhe. Koree wajji ta'an hundinuu kana jette kana yaadde. Leencoon ammoo yaada tokko dhiyeesse. Lakki yaanni isin jettan kunnumaa balaa biraaf fida. Hammeenya uuma daran ummata lixaa keessatti Wallaggaa fi Tuulama keessatti illee hicittii diinaatiif illee akkana jaajechuu Leencoon. Hicittii diinaatiif illee diinaan nutti hofla. Ummata biraa qalbii cabsa. Warra jarri kun irraa dhume. Ummata Wallaggaa faadha qalbii cabsa. Waan kana basaqqeessa goone lallabne akka diinni beeku godhuurra dhoysuu qofaatu irra fala irra furmaata natti fakkaata. Yoo dhoysine hicittii goone akka diinni isin dhageenye nu banne. Ummatuma keessattillee dhaloota warra ijoollee tanaa keessattillee akka dubbiin tun hin dhagahamne hammeenyan uumne qalbi caban uumne. Yoo taherra bareedaa himuun sun hin barbaachiftu namni jee Leencoo. Nama yaafnee ummatatti himnaan sun hin barbaachiftu namni jee Leencoo. Amma gaa wallallaalaniituma laal namni hubannaa walqixaan qabuun hin ansiinju tanaa jechuu keessa. Bilchalti siyaasaan jirtu. Jaarraan hoggaa dubbatu hunda waan guyyaa sanirraa kana sheeneysu odoo jecha Leencoo san fudhachuu baanne. Kana sheeneysu du'a jara sanirratti ummata Oromoo yaamneetuma odoo itti beeksifne ummanni Oromoo seenaa guyyaa sanii barreeffate.